ganama yeroo hundaa qurupheen hirribaa kaati. Leencota keessaa isa hunda caala fiiguu danda'u dursuu akka qabdu yaaddi. Ta'uu baannaan ni nyaatamti. Afrikaa keessatti ganama yeroo hunda leenci hirribaa ka'a. Kuruphee ishee hundumaa gad fiigdu fiigee dursuu qaba. Ta'uu baannaan ni beela. Kanaaf ati leencas ta'e kuruphee surra kun qabu. Yeroo aduun baatu garuu daran fiiguu danda'u qabda. Haala rakkisaa kam iyyuu keessa yoo jiraatte habdii hin kutiin. Nagaa sammuu kee qofa eeggadhu. Boriif of qopheessi. Rabbiin abdadhu, hojjedhu. Lafa kanarratti waan ofii kee yaadde gaarii fi qajeelaa taanaan namni ni dandeessaa fi hin dandeessu siin jedheef otoo hin taane waan ofiif nan danda'a jette hojjedhu. Kanaaf caalatti wareegama mul'anni kee barbaadu kaffaluuf of qopheessi. Yeroo kee, fayyaa kee fi sammuu keetti fayyada. Karoorfadhu. Dursa dorgommii namni tokko yommuu mul'ata cimaa qabaate mul'ata isaa bakkaan ga'uuf wareegama barbaachisu hunda kaffaluun dirqama. Garuu wareegama kana kaffaluuf of qopheessuuf wantoonni ijoo 3 sirriitti ittiin hojjetamuu qabu jiru. Yeroo, fayyaa fi sammuu. Isaan kun gatii fi bu'uura milkaa'inichaati. Mul'anni kee waan salphaa miti. Bakka barbaadde ga'uu yaaddaa? Guddina ni hawwitaa? Hojii fi haala jireenyaa jijjiiruu barbaadda. Kana gochuuf yeroo kee akka qalama miidhagsituutti itti fayyadami. Guyyaa hunda yeroo kee hojii bu'aa qabuuf qooddadhu. Caqasamee bashannanaa fi jechoota gatii hin qabneef yeroo kee hin gatii. Yeroo kee to'achuun milkaa'ina kee to'achuu. Fayyummaa kees dagachuu qabdu. Qaama fayyaa fi onnee tasgabbaa'aa qabaachuun hojii cimaa hojjechuu fi yaada qindaa'e qabaachuuf murteessaadha. Fayyummaan kee humna hojii fi sochii gochuu siif kenna. Fayyummaa dagachuun dadhabbii duubatti hafuu fi yaada addaan cituuf daandii bana. Fayyummaa kee tikfachuun cimina kee tifkachuudha. Sammuu kees hojiirra oolchi. Sammuun siif tooftaalee malaa fi furmaataa fida. Nama milkaa'uu fi nama kufaatii keessa kufee hafutti garaagarummaan guddaan akkaataa sammuu isaanii itti fayyadamaniiti. Sammuun kee haala wantoota ilaaluu fi jijjiirama fida. Of gabbisii, of leenjisii, of caalaa godhii sammuu kee meeshaa hojiitti si oolchuu danda'u isa guddaadha. Kan hunda waliin karoora kee caalatti si eeguu qaba. Yeroo, fayyaa fi sammuu qabdu kana waliin karoora cimaa qopheessi. Bakka barbaaddu erga murteessee booda karaa isaa irratti tarkaanfadhu. Karaan sirriin ta'e yommuu ta'u dursa godhi. Wantoota dadhabsiisaan irraa fagaadhu. Wantoota humna siin laannee fi hojii hin buusne hundarraa fagaadhu. Dursa karoora, dursa hojii bu'a qabeessa, dursa milkaa'ina namoonni hedduu waan barbaadan garuu qophiin hin jiru. Ati garuu caalatti wareegama barbaadamu hunda kaffaluuf qophii ta'i. Kana jechuun wanta salphaa osoo hin taane of ijaaruudhaa sabaaf lubbuu ofii fi lafee cinaacha keetiin hojjechuu barbaachisa. Namoota gara laafina qaban osoo hin taane kan milkaa'inni ofii irraa eeggattu xumuratti yeroo kee, fayyaa kee fi sammuu kee bu'aa qabatti caalatti of qopheessi. Mul'anni kee wareegama gaafata. Ati garuu kana caala dandeessa. Namni dursuu beeku dorgommiin sodaatu. Mul'ata qabaachuun baay'ee gaariidha. Garuu qophaa'uu fi hojjechuun murteessaadha. Milkaa'inni si haa filatu. Ati of qopheessi. Yaa ilma koo, ati leencaa ni dandeessaa. Jabaadhu, cimii.